بركل سجل صدمي أفر أبا إساني كبر عبدالله كبر مميافي هاد إساني فاطمة شراء أي مدرة قدنا رجلتا أنا جبا قريتشا جندلج أربعة ألتان كميستك أبسو بردوكنا إنيوم ما أورم مافك أبساترن دكتور شيخ محمد رشاد عبدالله عمري ساني إجول ما تبرنوت أمانتي إيجلو في إيجوداك أباتنس أبان ساني برنوتا في إيامو في هندنديني أباخيا دبرشاني في أنا كوف مناخي ساكبا دوبا نمالي ليربيرو خنقبني ودمنا هاجمو أنسي برسيسو هندقبو أسيفقادو بكم سيدادو جئين إرقي نمني إسا غرقارو نمالي هنجرو دوبا يروتانا أن قدد دچيس قوتي بنس وجه بقالي من اللي وججارو إيقلت هنجرا تأسجرو شيخ محمد رشاد عبدالله أبديوتون كتاتين أباساني أمانسيسون إيبو برنوتاف قبان قلمانغا أچو دنداني رجدا سينان جرين يساني نمني ملتك أبو قفون اتبايتوس ملتسا قلمانغوف أرسا كفلو نساين أولو قوتيچ أورمو هايون أفاني شيخ محمد رشاد عبدالله هاوي برنوتا قباني في قوقما إينيوم ما في أفاني سانيف قبان أرسا هدو كفلني قلمانغو دنداني رو قوتني كون إجول لمات برنوتا أمانتي فلاسما أمانتي في سيرلوغ أفان رباوان برتاني بركل سجل أفتمي سجل أمري ساني كل شنتي غربيوت عرباتي ملون بركل سجل شنتمتي حجي فرتان سوريا كيستس من برمسافة الإسلام جدمتي وقاشم برچون مفتي تاون بيكمتي أرغتانيرو دكتور شيخ محمد رشاد عبدالله بركل سجل شنتمي جاتس إجبت يونيفرسيتي الازار تجرى برنوتا أرغچو سينان جرين سانيني ملسا يونيفرسيتي الازار أكما سينانين بيوني هندو أفاني في آدا أكسمس إنيوم ماساني ويتجلقسان هايون كنس أنچو إيغلن قوتني أورمو هايچ أفاني شيخ محمد رشاد عبدالله نتسينا himamu qabna afaan dubbatamus qabna qubeettiin barreessinus qabna kanammoo miidiyaan mul'isu waan barbaannuuf miidiyaanuuf eeyyamaa jechuun mootummaa Somaaliyaa yeroo sanaa gaafatanii turuun isaanis ni himama Sheekh Muhammad Rashad Abdullee Yuunivarsiitii Al-Azhar irraa bara 1962 qabxii olaanaadhaan eebbifamuun achumatti hojiis eegalan uummata Itoophiyaa biyya Ijipti jiraatan qindeessuun sirna bulchiinsa yeroo sanii mormaas turan namoota wayita sana hiriira ba'aa turan keessaa kanneen gara biyyaa deebi'an hidhamaa fi ajjeefamaa waan turaniif miirri biyyatti deebi'anii barsiisuu Sheekh Muhammad رشاد عبدالله كيسا لا في توريس جرامي ويتا سوماليان ولا بماشي مركني فتي بركل سجل جاتمي سدي يونيفرسيتين الازهر شيخ محمد رشاد عبدالله سوماليا تي ارجي سوماليا تي وقا سديف برسيسا امانتي تاني ارجا هجتني بودا موتما سوماليا اسمن هجي موتما كيستي اكا هجتن تاسسي ويتا واجر موتما سوماليا كيسا هجتشوف جرى ارغتن التس ابجو في ملتا ابستو اينيوم ماساني كنتي ديما افانو رمور رتتي فتشو ايغلن بركل سجل جاتمي شنتس ارسا قدا شيخ محمد رشادي في جالي qabsoo saanii taasisaniin sagantaa raadiyoo afaan oromoo Moqaadishoo irraa darbuu eegale mootummaan bara sanaa Haayile Sillaaseen raadiyoo afaan oromoon tamsaasu magaalaa Hararitti eegalchiisan bara bulchiinsa Haayile Sillaasee wayita rakkoon garee afran qallootti heddummatittis hayyuchi Sheekh Muhammad Rashad Abdullee garee kana Somaaliyaatti waamuun da'oo ta'anii fi jiru hayyuun kun guddina afaan oromoo fi aartii oromoo keessatti goota gahee olaanaa taphatanidha yeroo jalqabaatiif magaalaa Moqaadishoo garee afran qalloo simatee kan meeshaalee muuziqaa ammayyaa bitee fi onnachiise goota kana akkate seenaan jireenya isaanii ni mul'isa mootii Somaaliyaa yeroo sana Ziyaad Barree biratti fudhatama guddaa kan qaban Sheekh Muhammad Rashad Abdullee wayita sana hundeessitoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo waliin ciminaan dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii hojjechaa turan bara 1973 kitaaba furtuu afaan Oromoo jedhamu qubee afaan Oromootiin barreessanii uummata biraan ga'an qabsaa'onni isaan booda dhufan kitaaba isaanii kana bu'uura godhachuun qubee afaan Oromoo guddisuus eegalan kitaabni Sheekh Muhammad Rashad Abdullee furtuu jedhamu miseensota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo harka seenuun biyyoota adda addaa keessattis barsiifamaa ture. Taariikha Oromoo kunootni hime irrumaan tuttuqee yoomin hundaa hime bar taariikhni isaanii waan nama jabeessu bakka hundaa namuu walii haa odeessu kan beeyne gaafatee kabeeku barsiisee bakka hundaa namuu walumatti kaasee biyya hundaa namuu bar akkaan jabaatee إكا أقول أن وانفد أرجته شيخ محمد رشاد عبدالله بركم لما في سجلتي بيا أرمارة غربية أبا إساني تديبيان غرا إثيوبيا تدفني إرجع وجا أفر مقالة أداما جراتني بودس بركم لما في كل سدي وجا تربات مسجل إسانيتي مقالة درت أوات دعان الدنيا كان الرابق وشون إساني نيادة تما سينا رمينياتو أكما جدامو هيو أفاني في قوت أورمو آدا إنيوم ما في دود أورمو ما قد سوفي بيكسوف أرساك علي كفلن دكتور شيخ محمد رشاد عبدالله في يونيفرسيتي نانو Oromiyaa seenaa isaanii dhalootaaf dabarsuuf mooraa yuunivarsiitichaa magaalaa Baatu jiru keessatti siidaa isaanii ijaaruun bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa argamanitti eebbise goota galmee seenaatu yaadata jedhama siidaan yaadannoo Dr. Sheekh Muhammad Rashad Abdullees agarsiiftuu seenaa dhaloonni irraa baratudha. Abbootii keenya seenaa gurguddaa kana hojjetan irraa waan nuti barachuun nurra jiraatu dhaloota keenya keessatti
bara keenya keessatti seenaa mataa keenya yoo hojjechuu dandeenye aloonni booruu seenaa keenya barreessuu akka danda'u kanarraa barachuu dandeenya jechuudha.